Egaa keessummaan kan koharraa mata duree hedduudhaani kan ishiin sirbite keessa'uu kuushan gafa heloo akkasumas immoo boorilee sirboota jiranii fi kan birootis jiru. Keessummaan kan koharraa Bassaa Kadiirii hordoftoota keenya baga nagaan dhuftee hin jiraan baga nagaan dhuftee akkamii Bassaa Kadiirii dhalattuu Arsii Lixaati. Akkasumas immoo kiliipoota 8 hojjetteetti kun gaamuti garbaateefis. Baay'ee weellistuu Bassaa Kadiir jedhama. Wal barnoota gaarii jedheera. Gaariidha. Umurii kanatti kiliipii 8 hojjechuun akkami? Yoom jalqabdeeti kiliipii 8 hojjette? Kiliipii 8 an waggaa jaha duraa qabee gammaatitti hojjetu jira. Gaafa hojjettu wanta gaarii jettee hojjetta waan malinaan jedhu immoo beeku. Asumarraan yaadummaa ammoo waliin naqabdan. Gaariidha. Egaa hin eegnanii hordoftoonni keenya. Halloo jettanii kaayyoo maltiimiidiyaas akkasumas immoo Bassaa Kadiiris akka jajjabeessitanii abdiidhanii qaba. Mee akkamitti gara aartiitti dhufte sirbati ittiin calqabde maali jedhama? Gara aartii kan dhufe yaa akkuma beekamu namni baay'een mana barnootaa irraa ka'umsi isaa yeroo baay'ee ani osoo mana barnootaa hin galle jechuullee nan danda'a. Maaliif jennaan yeroo tokko dandeettii kee ofirra beekuuf immoo dandeettii gahee dandeettii keetii sanii beekuu qabda jechuudha. Maaliif jennaan manatti illee gaaf naan lolanii ala bahee taa'ee gaaf ba'u yeedaloodhaan bo'aa ture si ajaa'iba. Na busheessan yeedaloo ani ittiin buusan na busheessan obboleeyyan kiyya jechuudha. Akkas yeedaloon bu'aa ture gaaf mana barnootaa dhaqumoo gumiileen garaagaraa jira hirmaataa ture. Dandeettii ofii beekta malee ba'uuf immoo xiqqoon ulfaata beektaa. Walaloo garaagaraa barreessaa ture bifa sirbaatiin immoo dhiyeessaa ture achuma booda. Sirbuu akka danda'u nama tokko irraa barsiisota irraallee nama naannawaa kiyyaa argaman irraallee yaani nagaa dhufe achi booda dandeettiin kiyya sirba ta'uu baree jechuudha. Tole egaa tirriin jira. Namni Arsii Lixaatti dhalate yookaan namni Arsiitti dhalate Arsii Baaleetti dhalate tirriin beeka. Tissooleen jira, baddiffi jira, langanniffi jira. Kan biraatis Gussi jira. Gussi jira. Inumaayyuu durii ijoolleen duraa gaafa taphni galgalafaa jiraatu ni rafna jedhanii sobanii dhokatanii nooyyee raffisanii bakka sirbaa dhaqanii jiran. Akkasitti akkamii hirmaanneeti sirba keessatti? Aganuun umriin kiyya bakka saniin illee bahuu baate dhokadhee dhaqee ilaalaa harkadhaa namni tirrii nadhiitu hin jiru. Maal godhanii dargaggeessi lama qixxee isaa nama isa fakkaatu filatee tirrii dhiita waan ta'eef taa'eetuma harkadhaa waan warri gurguddaan sirbu sun hin sirba. Kalkan bahee sirbusan immoo achiin hin baane xiqqoo magaalaa xiqqoo wayii keessa guddadhee gara baadiyyaatti wanti akkasii sun kan jiru jechuudha. Yeroo an baadiyyaa jirutti immoo yeroo an baadiyyaa jirutti bakka sirba san hin baane baay'ee xiqqoo ture. Ergaa magaalaa galee immoo garas bakka sirba san dhaqu immoo hin dhaqqabne jechuudha. Garuu yeroo tokko badee sirba guyyaa yeroo ciini jiru fa'aa gaaf maatii waliin deemu harkadhaa sirbuu barbaada namni oomattuu na lakkaa'u hin jiru. Tole gaamee sirbi duraa akkamitti ibsama? Sirba hedduu sirbiteeti. Kiliipii 8 hojjetteeti jirti. Egaa sanniin keessa muraasa qindeessinee hordoftoota biraan geenyee jira. Mee sirbi duraa akkamitti ibsama? Sirbi ati sirbitee artiittiin dhufte. Kiliipiin duraa jechuudha. Kiliipiin kiyya duraa sirba jaalalaati. Sirba uumeeti barreessee hojjedhe. Kiliipiin suni natti minaan galle jedha. Afrikaa bitiidha sirba ammayyaa jechuudha. Isaanii miti garuu kan uummataa wal baree darbee miidiyaan yeroo tokko darba malee hagan hundaa miti. Garuu sirbi aan ittiin uummataa wal baree sirba aadaa Oromoo Walloo fi sirba tirrii kana jechuudha. Mee sirba duraa san jedhame? Sirba duraa ayyee. Sin jaaladhaa
sinfeda onneerra na jaaladhu nan didin hadaara jalala dhugaatiin qabamee sirraa jedha. Kan inni duraa bareedaadha. Sirbi inni lammaffaa kan amma kan uummataan barsiisan jettu. Sirbi lammaffaa sirba Oromoo Walloo Kasiin jedhee fi Arsiidha. Isaan lamaan kilippii isaanii qixxeema hojjedhe. Qixxeema OBN fillee dhufee kenneera. YouTube irratti yoo soo gadi dhiisin jechuudha. Maaliif hawwiin kiyya miidiyaadhaan dandeettii an qabu kana waan an hojjedhu akka uummata kiyya biraan bahuu waan barbaaduuf sirba lamaan walirra hojjedhe jechuudha. Sirbi Arsii sirba baay'ee bareedaadha. Sirba aadaa Oromoo Arsiiti. Sirba tuqamee hin jirre jedheellee sirboota nagammaa sirba tirii sirbaman keessa sirba hin tuqamne jedheellee afaan guutee dubbachuu danda'u. Manguddoo waggaa 80 naa kenne jechuudha. Ameerikaa turaniiti biyya kiyya galee du'aa biyya kana hin barbaadu jedhanii galan jechuudha. Haadha guddoodha. Ani immoo gibbii isaanii kireeffadhee jiraadha. Mana hin baradha ture. Akkan sirbu waan ilaaltuuf yeroo baay'ee kottumeen sirbinaa naan jedhu yeroo boqonnaa qabanii bira taa'eeti sirbaa amma boqotanii jiranii asumaan lubbuu isaaniitiif Rabbi araaramu jedha. Naa sirbanii jechuudha. Boorilee booranii loon kasoo fooyanii jedha kan isaan naa kennanii. Sirba aadaati. Sirba aadaati. Manguddoota irraa odeeffatte. Erguma sirba sanaa kennanii kaanii booda boqotanii osuma sirbee si dhageessisaa soba jedhu jechuudha. Sirba sanii namni sirri namni haati tiyyaayyuu sirba san hin beektu. Sirba dur sirba maa ture dhokate jechuudha. Akka carraa ta'ee carraa qaban fakkaatee sirba sanii sirbu kiyya yeroo baay'ee hin gammada. Asumaan takka sagaleensi sirbaa. Isa dhugaa jechuudha. Maaliif namoota duriitirraa haala kanaan manguddoota irraa aadaa ofii qorachuun barbaachisaadha. Egaa artistoonni birootis sirraa ni baratu jedheen yaada. Sirba immoo ammayyaa sirbiteeti jirta. Sirba odoo dubbannu boorilee gara boodatti ni affeerra. Amma garuu sirba ammayyaa san immoo ilaalla. Sirba bifa reegatiin sirbitee. Kuushan gafa ka jedhu. Kuushan gafa ka jedhu. Asumarraan namni waan ofii hojjetu hunda baay'ee jaalata. Maaliif jennaan waan hojjette waan jaalattuuf hojjetta jechuudha. Akkuma an jaaladhu manillee jaalata itti hojjetta. Sirbi reegee sun anaaf akka sirbuu danda'u yeroo baay'ee sammuu kiyyaatti sirba yaada wayii natti himu jechuudha. Yeroo baay'ee yoo argu baga hojjedhe sirba jechuu danda'u. Maaliif jennaan waa baay'ee ilaalaa ture haalli kana dura biyyi keenya irra turte atillee beekta. Oromoon zaranyaa dheedhanii yeroo baay'ee yoo dubbatan argaa. Sirba kana immoo barumaan barruu horanii jennee abdii hiikaa turre. Nuti beennu saba qoonni hayyuuf beekaarra dhalanne maqaa sobaan feenu dinneedha. Warra maqaa uummata Oromoo xureessaa turanii fi deebisuuf hojjedhe waan san jechuudha. Sirba baay'ee jaaladhu. Achumarraan immoo ofitti amanamummaa akka namni keenya qabaatu jalqabumaayyuu hangafa akka taane seenaa gahaa akka qabnu waa achi keessa sirba san keessa hojjedhee jira jechuudha. Dachee biyya kanaa keessatti kuushii bal'ateeti kan jiraatu. Akkuma jette hangafasi. Dhugaadha. Kilippin keemee akkamitti immoo ibsama gaa sirbaanii sirba dura garuu eenyutu barreesse yeedaloon kan eenyutu kan jedhu kaafnu laata? Walaloo fidaloon illee sirboota nan hojjedha gammaa sirboota aadaa kaammaa akka sirba Arsiisiin jedhu kana addatti sirba hundayyuu walaloo fidaloo anumatu hojjedha sirbootaan kiyya jechuudha. Tolemee sagaleedhaan jennure? Baay'ee. Anillee si alaa qabu. Hin danda'ama. Ni deemnaa. Ni dhaqqabnaa bakka garaan hundaa yaadu bakka garaan hundaa yaadu sibiila utubaan koo turee bulus rimmin nyaatu akka odaat kan jabaatu amma siddaana ballatu barumaan barruu horanii jennee abjuu hiikaa turree. Nutin beennu saba qoonne hayyuuf beekaarra dhalanne maqaa sobaan feenu dinne jedha sirbichi. Baay'ee bareedaadha. Sagaleen kee immoo baay'ee mi'aa namatti tola. Gara fuulduraatti maal hojjechuuf deemta?
Ani gara fuulduraatti akkuma isin jedhee ammayya hojjedhee jira. Ammayya keessa diskoo biitii hojjedhee jira. Reegee hojjedheetiin jira. Sirboota aadaa hojjedhee jira. Ammallee immoo danda'ee saayinsiin muuziqaa afaan Oromoo bakka nageesse akka guddatee ilaalee danda'u dubbisee danda'u baradhee jechuudha. Afaan Oromoo kana yoo rabbi na gargaare addunyaatti beeksisuu fi hin xaara jechuudha. Maaliif jennaan hin barreessaa waan kadhadhee fiduu miti waan harka jiru kana hojjechuuf immoo uummanni Oromoo wal jajjabeessuun bareedaadha. Maaliif jennaan artistiin keenya akkamtee akka hojjetu namni baay'een hin beeka jechuudha. Kanaafuu namni baay'een wal bira dhaabachuun dirqama jechuudha. Artii Oromoo bira uummanni keenya dhaabachuun dirqama. Maaliif jennaan artistiin sun kan hojjetaaru afaan uummata guddaa kanaati waan ta'eef yoo uummanni isaan waliin kakaafne immoo artistiin haamilee dhabuun hin jira. Maaliif baay'een haamilee dhabanii kan mana galantu jira. Kanaafuu nu jajjabeessaa nullee immoo waan keenya jabeessuu fi fuuldura jirra jedha. Sirba irreechaa sani sagaleen jedhi sirba kan irreechaa sagaleen asmaani sirba irreechaa kun seenaa qaba beektaa dhiifama haasaa sirba irreechaa gaafa hojjedhu koo Oromoon uumaan bulaa hamaaf yara kaasinu jala dacha dachaan dhugaan abbaa haa galu jedhee sirbee waggaa saniif immoo Finfinneetti irreeffanneerra nu. Raabdee jira. Akkuma kuushan gafa san gaafni deemnanii dhaqqabna barnoota ammas barnoota kabarate waa hunda mo'ata jedhee sirbee waggaa saniif jijjiirama baay'ee jira jechuudha. Oromiyaa bulchuu jira, Itoophiyaa bulchuu jira, Afrikaaf illee deemna jechuudha. Sunillee raaga qaba. Sirba irreechaa kanallee immoo waggaa ani itti hojjedhe sanitti waggaa ittaan immoo Finfinneetti irreeffannee jechuudha. Sun immoo dhugaan dachaan abbaaf haa galu ka jedhame rabbiin nu gargaareera jechuudha. Artiin akkasii artiin uummata fuuldura deeme daandii agarsiisuu qabaadha. Waan gaariidha akkaataan itti barreessite yeedaloon everything bareeda mee sagaleedhaan jetta. Geerarsa qaba sirbumarraa siyaa jedhu. Waan xurnoo agarsiisa. Koo Oromoon uumaan bulaa hamaaf yara kaasinu jala maal kabbaa'ee irreeffata gamtaan ka'ee waaqa kadhata uumaa kenna waaqa galata hoo yaa maree hoo. Baay'ee bareedaadha. Uffadhu galateemii egaa Fassaanii nu kabajjee stuudiyoo keenyatti nu argamtee yaada bal'aan wal faana kaafne. Uffadhu siin jennaa atis egaa gara fuulduraatti cimi. Egaa ijoolleen lafaa dhufaa hojii gurguddaa hojjechaatti jiru. Ati immoo kiliipota 8 umurii kanaan uummata biraan ga'uu waan guddaadha. Kana booda immoo kana caalaa cimtee deemta. Artiin Oromoo sadarkaa Afrikaa sadarkaa addunyaatti akka dorgomu taasisuu keessatti gahee inni qabaatee ni yaada. Ulfaadhaa galatoomaa humna dheeradhaa jedha. Egaa hordoftoota keenyaa qophiin har'aa kana fakkaata. Qopheessaan Anabbabaa Maqraa gama ogummaa teeknikaatiin Idi Qaalaan taane wal faana turre. Torban immoo qophii bareedaa qabannee dhiyaanna nagaatti.